إنا لله وإنا إليه راجعون. أدو قدا وانوني نما چبسوم ربي الرحمة حاقدوف مچتي نما سورة إسي قد جارقتنتون مقالا صنعاء يمن كيستي عرب نقلا فتي براديميم وبوليتين تينيتون إرقجرين جيجيرة جتي بيا باتي بودم jiruunu itti jijjiiramteem reefi mucattii tanaa magaalaa Sana'aa harka mootummaa jiram namni mucattii tanas beektan ergaa kana maatii isii biraan gayaa maatii fi firoottan isaaniif rabbi jajjabinaa haa kennuum isiidhaaf rabbi rahmata haa godhu jenna. Namni keenya irra baay'een isaa akkanumatti karaatti hafam of jijjiiruudhaaf biyya bahee biyya namaa keessatti biyya firrii fi maatiin isaa hin jirretti lubbuun isaa kan darbaa jirtu lakkoofsa hin qabu. Obboleettiin teenya tunis akkuma nama kamuu jireenya jijjiiruuf erga biyya baatee boodam jiruun tahuu fi diddeem harka namaatiin galaafatamte. Namoota harka namaatiin galaafatamanii fi kanneen bishaan keessa galaafatamanii fi kanneen ofuma isaaniitiifuu achitti miidhamanii dhukkubsatanii nama wallaanuu dhabuudhaan ruuhiin isaanii achitti baatees hedduudha. Jiruun bakka nama hin geessine hin qabdu. Biyya namni fuula kee hin beekne, biyya namni siif hin rifanne siif hin naane keessa si geessitee hiree hin taane keessa si buufti. Rabbiin rahmata haa godhuuf jennam nama keenya kan biyya namaa jiru hundaa'uu carraa isaa rabbiin hammeessinii carraa isaan haa tolchu jennam isiidhaaf ammoo rahmata rabbi haa godhu. Hundi keessanuu du'aayii isiidhaaf godhaa. Maatii isii namni beektanii fi namni hundinuu sheer gochuudhaan nu gargaaraa isiniin jennam. Rabbi rahmata haa godhu. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وقها فتنة القبر وعذاب النار.